Achumaran baka dafee dura baheen mana fincaaniitii dafee dura baheen akkuma nama waan dhagayini ala keessa shirshii jechaa jiru. Eenyummaa isaa laalufan. Shaatumaan eegi achumaan xumuree dhufu. Gaafa xumuree dhufuu nan beekamu jaa. Maali dubbaa maal taatiin jedhee? Maal taatee amma nakkoo mana anisee kutaa tokko keessan ture maal taatee hennaani meedhii sirraa jiin rakkadhee maal hennaan garaana muree naan jedhe. Mila la garaa Yesuus Kiristoos laalaadha. Garaa mureetu maal la godheedha waaqa maal la godheedha. Makaraan itti guddate maal la godheedha. Laala maaloo pentee gama laalaa kana laalame gama cacaa kana laalaadha. Kana gama makaraa dhabeetu garaana ciniine naan jedhu seeti ante. Kanumaaf bakka waan akkasii godhatu kanatti taaree naan kanumaaf naan jedhu. Garaatti afaan hin jenne sittaa jabeessu jedhee biraa deema. Daratan jadi syafan ni jadi, yo nafan ni jadi mo bentu mari sa shida yu, salumo onda apa shida fa, shida yu amma salumo onda o fiore ina fa mo, akibat am makara dete ati arado ati odi situ kuni, wan si ajabu kabul kulota turi ti mol bira kam amma turi kesa kesam kes, makara nanti bayan nana onda feka, Oke kon wangeela kana jolle Yesus Kristos qofa mat qofa oton ta'in qulqulloonni dhiiga isaanii irratti dhangalaasaniiru akka aniifatitti qoosuun kana fakkaatu sitti fakkaatu ibadha kana godhee jedha niiroo waan namaa jaa warra hafte immoo hana biddaan guggubeetu warra hafte immoo ammas qabee lafa qotee lafa keessa awwaaletu kanaa gadi lafa keessa awwaaletu buqqee mataa kana bichaa olambisee farda irra gulufsiise. Parti na irra gulufu mata amantoota buqqee amantoota kana karsham dhiiga borcok godhaa irra gulufsiise. Nagaamaay ilmi namaa akkasitti lubbuutti laatee wangeela nu bira ga'e ati ijji mandarra deemi. Sobii ati polotikaa kee afuufi ati hin jiraatin akka wangeelli hin jedhinitti hin jiraatiniiti. Ijji ati waliin dhayyati hin dhufa guyyaan tokko. Amen. Anti kalimata. Mi arifadhaati amin jedha ayyaati. Hin dhufa mi ijoollee guyyaan akka walitti makamne kanatti nafnu beektu inda tadabaallaqan anqar. እግዚአብሔር አንድ ቀን waaqayyo gaaf tokko beektu hin qiqqisoo waldaa kiristaanaa. Namni irratti olii galu amiin haa jedhu. Naa kana godhi diinuu kana godheetu beektota fixuu kanatti uffooyidheetu boqoteetu bayyanateetu taa'eetu gaa namadha waan ta'eef inni immoo du'e. Egaa inni du'e booddee immoo waan nama ajaa'ibu mootii warra Roomaa ta'e kan muudamee teessorra taa'e immoo mootii Doomeeshiyaan jedhamudha. Doomeeshiyaan mee Doomeeshiyaan jedhama ishee tokkicha. Mali naan kan dubbadhaa isin jedhu maal gadi dhugamtaati mee gadi Doomeeshiyaan jedhama iyyaati. Doomas jechuun dandeessa. Doomeeshiyaan akkuma Tiraamp irraa buunan Joo Baayiden itti darbe kana Niiroon duunan Doomeeshiyaan immoo dhufee iddoo qabate. Inni immoo gaafuma dhufee mootii warra Roomaa ta'u maal akka jedhee beektu anaa jedhe karoorri koo inni dura hojiin koo inni dura eega caarraan kun naa kenname karoorri koo inni dura kaayyoon koo inni dura peenteedhuma balleessuudha. Akeefat ani kan na dhibu ijoollee maalumaaf nu jibbaa dhalli namaa. Kuni gaaffii sitti ta'een beektu. Baay dhaggeeffadhaa maaluu adara. Maqaadhuma Yesuus jedhu kanatu waa qaba. Amma konkolaataa keessatti maaramee homtuu maqaa sitti hin na'u. Goorkisi homtuu maqaa sitti hin na'u. Abbaa homtuu maqaa sitti hin na'u. Aseema homtuu maqaa sitti hin na'u. Beekisee nama tokko jabaan Yesuus namni hundi soorre. Maqaa kanatu waa qaba. Bichimee ariifadhuuti abidda irraa furii. Hallelujah. Ati immoo maqaadhuma kana dha'u immoo sodaatta. Ati immoo maqaadhuma kanatu waa qaba mijoo. Amin jedha ayyaati hojii. Ammallee waan durri nama makiinadhaan deemu natti kaa gisee tokko dhugaadha. Gisee natti ka'utu jira. Otoo makiinadhaan deemu cinaa durii tokko faan beektanii akkana tokko.
jechaa madeemnu jedhi nagodhaa dhugaan siin jedhama giseen uma tokkicha booda yaaduma walitti lallabuusaa Iyyaasuus jedhee siin jedha eewudha lalu rabbiin teessan isaan koo lallaba jalqabe hundumtu walitti ati tokkichuma dubbattaa ofumaa walitti lallabu godhumee harka keessanii eebbisa harraba kee kanarraa jecha kee kanarraa maqaan Iyyaasuus jedhu bara baraan sirraa caabee dhaabee Iyyaarifaduuti mee abee gaidharraa furaa wayi qaba maqaan kun wayi dhugaa waaqayyooti wayi qaba ni arifadhaate amin gara maaloo iyyaati ni ammachi bayitii Iyyaasuus jedhi lallaba waa nama warra sanii ajaa'iba achi bayitii maqaa nama beekamaa tokkoo dhayi Obama omtu garagalee si laata hunduu hin deemu Yesuudhaa omtu maqaa si laata maqaadhuma Yesuus kana gaafa dhooftu garuu የሆነ ኃይል አለ ይሄ አይፈዶት አሜን ጀይኖች ታይ ታሉ ማሉ ጌት እኮ አይኔ ብልክና ነው አይቻልም ቁጭ ደቀሞ ወካን ነው ጀረ ኢየሱስ ሜ አሜን ጀራ አይያት ደርክ ከሰስ ራስ ዲሜ ምንም መጣከና ዋጉ ደም ኢየሱስ ዱጋናይ እንደዛ ለነመ ተቆ ኢየሱስ አገር ጀር ቅሌ ሰራ ዋጨም ሰማቃንኩ Arifadhaate amin jiraadha jiris. Doomeeshaan keemmoo gaafa ta'u hojiin koo inni jalqabaa beentee balleessuudhaadha. Kanniiroo raafte achiis asiis gamaayis gamanaayis walitti qaarmeetu inni immoo maal akka godhe beektu isteediyoomii ijaaretu leenca beelaa isteediyoomitti naqeetu pheentota kana funaanee balbala jalaa banee leencatatti gadhiise. Ofiisaatiif immoo waan akka maammaa wayii ijaarratee waan hojjedhaa ijaarrateetu achirra taa'ee innaa leenci kuni amantoota kana naannessee foon isaanii boccoqee lafee isaanii caccabsee isaan nyaatu inni achirra taa'ee kolfameettu dhigiruun indesii argoo maalan waalaau laal jajjabsee laaledha dhageeffadhu maaliif akkana godhanuu naan jettanii mootonni kuni gaaffii tokko gaafatan. Gaaffin isaan gaafatan maalinni nus akka waaqatti saganni nu barbaachisaa jedhan. Innaa nus akka waaqatti saganni nu barbaachisa gaafa jedhani namoonni kun amiisinii sagannaa jedhan beenteen hin kaateta. Saganni kan barbaachisu mootii moototaa gooftaa gooftotaa waaqayyoodha malee nama garaa udaaniitiif sagannu nu jedhan. Iyyaariifadhu mee abii gadi maalirra jira? Oluma kaafadhu harka kee adara mandaraati jirtutti magaalaa jirtutti seetanni boqoteen taa'in jawween boqoteen taa'in neenaaf haa ta'u namni jedhaa dhibatee ameeraa jedha duunu duuna malee qalamnu qalamna malee nama fooniitiif maal hin goonu tokko kan isaan qalchiisee bineensa isaan nyaachisu isa kana ay sagale ay qaxalee beetti amin jedhaa iyyaatti odoon baranaati yoo jechuun qaama waaqni bara fidutti maaliti jechuun suutu kennee gaduma jennee ilma koo malaan bishaan waaddu jedhan. Immoo mammaaksa beeku Oromoon keenya tiksiin beeku mammaaksa immoo hin beeka. Mammaaksa yoo tiksiin beeku mammaaksa fi tibsii beeka. Tibsii. Jira Yesuus mee amin jedhaa iyyaati. Innaa. Inni immoo kana godhe. Amana dhaggeeffadhaa bara doomeeshaan addunyaa kana bushaa turedha. Kan leencaan nyaatamaniiru Yohaannis kunii bara san qabame. Dhufe amma dhufeera dhaggeeffadhu gaa. Yohaannis abbaan mul'ataa kuni bara doomeeshaan addunyaa kana bushaa ture san qabame gaa. Qabameetu inni akka tasaa leencatti laattamuun yookaan isteediyoomii leencatti darbatamuun isa kakabne carraan isa kakabe reebamuudha. Wallaan godhaa reebaay doomeeshaan samboodha gadi fuudhaniiti hamma foon isaatii fi lafeen isaa gargar ba'utti godhanii garafan. Waan garafaa gaafa siniin jedhu reebicha gaafa siniin jedhu reebicha isa salphaan seenaa hamma foon isaa kun irraa ciccitee harca'utti. Hamma dhiigni isaa kun lafa dhiqutti mul'atu godhanii qabu. Waan nama ajaa'ibu amala Yohaannis keessaa waan nama ajaa'ibu maal akka jedhu oduma akkasitti reebamu
otuma inni isaa akkasitti dhangala'u otuma foossaa akkasitti ciccitu akka jedhe Yohaannis innaa nama arge akkanedha. Kunis yoo narratti ta'e arras Yesuus Kiristoos oolchadhas of galchaadhas. Me arifadhuuti amiin jedhu maaloo noo jirati. Namitti nama hin callistu si wayyu innaa jedhani. Hafuurri ana keessa lixee akkan dubbadhu malee akkan callisu kan na taasisu miti. Ni amiin jedhi maaloo iyyuu noo jirati. Waan nama ajaa'ibu nama yoo arge oduma akkasitti dhaabbachuu dadhabee akka tantaru gurbaanana mootummaa Waaqayyootti yoo galuu barbaadde Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amanee. Jesus. Callisennaan hin callisu, reebnaan hin callisu. Sabooda doomesheen akkare. Namittiin kun namitti adaganyaadha. Akkana gootanii fuudhatii lafa Phaaximoo jedhamtu lafa bishaaniin marfamtu achitti dhaqaan agataa'e. Sababni isaa maal yoo naan jettan waan lamaaf. Tokko ija namaatiin akka waliin agarreef. Lammaffaan iddoon sun iddoo baay'ee qorraadha. Qorraan akka du'uufi. Achitti dhaqaan agataa'e. Sambooda butuutaadhuma kana fuudhanii isuma bakka ga'e kana mee kottu maal wati ati kottu mee lafa godhi indirii daftara kee lafa godhi kottu mee ati diraamaa wayii hojjettee beektaa mee akka of gadhiisu wayii ta'e mee of gadhiisi mee badaa fisini badaa isuma akkanaa kana ilaa garbaan bakkaan ga'anii yeetaabbaatu mee Yesuus Kiristoos oolchadha of galchaadha jette waan ati fuutu garragaadhanii foon ciccite fuudhanii dhaqanii Phaaximoo lafa bishaaniin marfamte sanitti dhaqanii gatan. Warra damee lallagaa abbaateetti wangeelatti lallabdu argina. Nama dhufee ati sitti siyaasuuf argina. Jedhanii lafa bishaaniin marfamte namni akka salphaatti dhaqee ilaaluu hin danda'u. Achitti dhaqanii gatan. Yohaannis kee gaafa achitti dhaqanii gatanii lubbuun keessaan baane achi ol jedhee lalallaan. Naannoo ishii lalallaan. Balau. Ayyaa seexana amma immoo jettee mikshigii cimaatti na galchite. Amiin jedhi maaloo iyyiiti ati. Araa baloo ani immaa iddoo akkanaa yeroo dheeraadhaaf kadhannaadhaa barbaadee turee miti. Kuni dinqiidha jedhee dhaqee jilbeeffate. Iyya rifadhuti amiin jedhi maaloodha. Walumaa arga kee adara. Barana lafti rakkina keeti. Mandarri natti hin tolle jettu. Iddoon natti hin tolle jettu. Lafa kadhannaa siif haa ta'u. Rifadhu maaloo amiin jedhi maaloo. Yemmuu garboon agar akka jilbeeffate maal jedha macaan guyyaa gooftatti maaliinan ture hafuuraan. Mee hafuuraan jedha maaloo iyya. Dhaqee jilbeeffateetti abbee qooqa haraatti gadhiisuu jalqabe kaabbee. Raabaa baay'ee qaba. Qooqa haraa kana gaafatti gadhiisuu jalqabu. Waan nama ajaa'ibu macaan maal jedhu beektu. Yesuus Kiristoos. Ameen. Ufee gaadde. Ameen. Ni iyyi maaloo amiin jedhi maaloo noo jira. Ofumaan dhufama Yesuusuma dhufama. Iraasu Yesuus. Iraasu ofumaa dhufe ofuma. Ameen. Hodhu maaloo asuma irratti naa bootoo baate. Harka kee. Wayyo gooftaa Yesuus Kiristoos. As qabi harka kee akka eduu Waaqayyo. Miilan eduu Waaqayyo. Raajii sittiin ergu. Ergamaa sittiin ergu. Wangeelaawi sittiin ergu. Ofumaa sangola keeni ta'e Yesuus. Namaa ta'u namni yeroo dhiifatee abeeraa jira. Marrataa kabeela jaalii baaraadha. Nama suuqee jiru harka isaa qabadhuuti. Harka isaa raasitii Yesuus hin dhufa jedhaanii yaati. Yesuus hin dhufa jedhaanii yaati. Harka kee ol kaasee haa dhufu namni jettu amiin jedhi narraa. Hin dhufa. Asitti moo abbaan barbaade yoo sirraa hafe Yesuus hin dhufa. Asitti moo as qabadhu harka kee asiin cufaa yoo ta'e. Asiin cufaa yoo ta'e asiin banaadha Yesuus hin dhufa. Ani hin beeku namni tokko naan jedha Waaqayyo galgala kana kottee addaa tokko mana isaatti dhagaadha Yesuus. Ana namni jala rifatee ameenaa jedha. Harka kee ol kaasee asee bareedee hiiti.
namni seexana keessaa fira qabu jira ijoolleen dubbattu kan yaa seexana illee arraa jalqabee dhaabe otoo ijji kee ilaaluu dhaabe otoo gurri kee dhaga'uu dhaabe Yesuus gara koo hin dhufee dhaabe waan deessee olu taanii amii jiru dhaabe hin dhufee dhaabaaloo iyyaatu abeet 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 adubu golake adubu golake adubu golake nu beka amin jadi yiti la farkina istai balbalan natu cuma mecar tai nangga ta mecar tai akasin jadi wakayo galgala kan malan goda malo Yesus nama lama sadin abu kul kafat dan kaki darah akasin jadi wakayo baruf tanit sembelamo galgala kana guyya kana golake ni tayre Yesus nama amin jedhee fudhate yaa waaqayyo akkuma dubbachaa turte torbee kana keessa abaadoo namni yeroo ariifate inni bu'aa mijoo amin jedhii jeeti lafa bu'aa bachitti gatame akka duuba bachitti gatame ija namaatiin akka horii lagarree bachitti gatame waan nama ajaa'ibu balballi sitti cuccufamuu dandeessa kallattii baay'eedhaan waa sitti ijaaramuu dandeessa waaqayyo garuu akkasii jedha haaloo anak tukar kehidup dari Yesus. Amin amin amin. Disangkan nama hati coba nih. Cirras Yesus dulu. Itu nih Yesus Kristus dua kedua kayak boda mereka pasat tol bejaru macam. Nanti kalau lemah tadi bejaru fera. Karena itu orang jatuh dari Yohanes. Ulah ternyata malu somat Tuhan Yesus. Fera lama fu. Mereka pasat tol bejaru lama fu fera. Ya udah Yohanes. Yohanes itu makan cairu. Udah makan cairu. Duduk bakoti. Sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatuun dhagaye. Sagaleen kun sagalee eenyuti? Sagalee Yesuus. Duuba dhaabateetu Yohaannis jedhee. Abbaan as hin jiru. Haati as hin jirtu. Paastariin as hin jiru. Eewun na waamaa jedhe. Foon harka kee lamaan. Galgala kana. Dhugaa Yesuus namni tokko naan jedha Waaqayyo. Sagalee dhaga'een beekne sagalee addaa tokko dhagaa Yesuus. Siifaa ta'u iyyiti ariifadhuuti amin jedheeti. Mee amin jedha maaloo iyyaati. Yohaannis jedhee. Waan nama ajaa'ibu akka jedhamu Yohaannis sagalee kana gaafan dhaga'uudha. Eenyudha kan na waamu jedhee innaan ofirra garagalu jedhe. Ilma namaa kan fakkaatu argee waan nama ajaa'ibu keessaa hin dhaga'ee hin arge hin dhaga'ee hin arge eewudha namni Waaqayyoos keessaa har'aa jalqabee hin argitaa hin dhageessa. Kanaaf mee nama sukkee jira dara har'aa jalqabee arraa jalqabee maali jettee duute oolu sooftii dafkisirra yaa'e arraa jalqabee deebi'eeti hin argitaa hin dhageessa naaf haa ta'u namni jedhamee ariifatee amiin haa jedhu keessumattuu rakkina gurguddaa keessa hin jira horrettan dallaan natti ijaaramee balballi natti cufamee jira horrettan nan dhufa Yesuus. Gaafan ofirra garagaru ilma namaa kan fakkaatu nan argeera. Takkaadhuma afaan baafatu maal akka jedheen beektu Yohaannis jedheen isa agartuu fi isa dhageessu kana akka macaafa ta'utti caafi. Amma namni tokko tokko harka duwwaa ta'a. Matsaafi qoosaan jiru taaqallachu barreessummaa baay'ee barbaachisaadha beektai maal godhi caafi akka inni macaafa ta'utti caafi sirrii hin amantaa Waaqayyo olkaasaa ergaa tokko sirriitti hima yoo dhuguma waaqa amante yoo dhuguma sagalee kana amanta ta'e yeed namni tokko galgala kana sagalee addaan dhagaa ergaa addaan dhagaa yoo dhuguma Waaqayyo amanta ta'e hinaan jedhe iskiriiptoo fi yaadannoo mataa dura godhadhu raafi. Ana Waaqayyo inuma natti dubbata namni jedhu tokko iyyee ameen haa jedhu. Caaf halka
sa'aatii 7 sa'aatii 8 sa'aatii 9tti gubaa'ee kana gidduudhaan nama sagalee addaa dhaga'utu jira. Dhiyeesseetti maal sii godha? Namni dheebuusaa kana qabatu iyyee ameenaa jedhatu. Dhiis irratti rakkatanii maal rakkatteeti? Haala ta'uu maali hoositti dubbachuu baate raftuyi? Maaliif hirribni sa'aatii 1-2 si jalsitee dara? Nama tokko nama dheebuu qabu. Nama bara dheeraa sagalee waaqaa dhaga'uudhaaf kadhachaa ture. Galgala kana jedhe Waaqayyo sagalee addaan isa dhageessisaa deesse. Namni akkasii jiraate iyyee ameenaa jedha. Sambooda waan nama ajaa'ibu keessaa Yohaannis kanatti Yesuus Kiristoos ulfina guutuutti agarsiise. Inni jalqabaa innaan ofirra garagaree ilaaluudha. Maalan argee? Ilma namaa kan fakkaatuun argee. Ilma namaa kan fakkaatu. Lakkoofsa 12 ani sagalee dhaga'eeniif isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagale. Yemmuun garagaletti baattuu ibsaa warqeerraa hojjetame 7 nan arge. Jeetu baattuuwwan ibsaa sana gidduu ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadi dheeraa. Amiin jedhaa. Inni jalqabaa Yesuus ilma namaa fakkaata. Maal fakkaata? Amiin jedhaa. Yesuus nama si godhuuf nama ta'ee dhufu. Amiin jedhaa. Ante Saul yaadagi si nama si godhuudhaaf nama ta'ee dhufe Yesuus. Ilma namaa kan fakkaatu arge. Jalqabumatti Waaqayyo Addaamii waan innaahumu akka jedhe kottaa nama akka maalii keenyaatti akka bifa keenyaatti maaliin goone hin humnaaye. Yemmuu gargaaru ilma namaa kan fakkaatuun argee. Ilma namaa kan fakkaatuun argeetu uffata gadi dheeraa miila bira ga'u uffatee turedha. Uffanni abbaan kee uffateeru uffata luboonni uffatan. Amiin jedha maalooyyaati. Zarfaaffaa qamiseen dhibbaalu. Dink. Amiin jedha. Isa uffatee dhufe gara nama kana. Gara nama madaa'e kana. Gara nama gatame kana. Gara nama du'aaf eegamu kana. Uffata gadi dheeraa uffatee. Kana laala Yohaannis kana laala. Laala maal akka dubeettu abee yaa seexana. Nana ajjeesa jetteetu bakka televizyiinii waaqaatti ilaallamu nagatteedha. Adifadhu maaloo amiin jedhii hiiteeta. Eenyuudhaan namni waaqaa namuddaa irra ergaa tokkotu. Harka kee ol kaafattee oduu fudhattee natti tola. Barana siin jedha Waaqayyo. Nama tokko naan jedha Waaqayyo. Rakkina isaa keessaa jedha Waaqayyo. Waan dhalootaa ta'u barreessisiisin baasaa jeereessa. Ana namni jedhu adeefatee ameenaa jedha. Lafa rakkina keetti lafa mul'ataatti sii jijjiira Waaqayyo. Lafa rakkina keetti lafa eebbatti sii jijjiira Waaqayyo. Ana namni jedhu adeefatee ameenaa jedha. Nan argeera. Bara gadiyeeraa nan argeera. Wanta akka hidhata warqeettinis qoma isaa hidhatee turedha. Qabattoon isaa warqee. Amiin jedhaa iyya. Eenyu bakka ta'e hin beeku. Waaqayyo nama tokkoof dhugaa hidhadhee ka'eera naan jedha. Unatiin dhugaa hidhadhee ka'eera jedha Waaqayyo. Itti naa himi nama sunqee jiru. Waaqayyo naa jedhaani. Dhugaa hidhatee sii ka'eera jedhaani. Anaaf haa ta'u namni jedhume ameenaa jedhaa. Uffata hidhatee ture hidheetu rifeensi mataa isaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbiin calaqqisa. Rifeensi mataa isaa ulfina Yesuus arga. Mee amiin jedhaa maalooyyaa. Phaaximoodhaan ijoollee Phaaximoo lafa hidhaatti kana argaa. Haaloo namni jenne namnettu. Rakkina keessan jira namnettu. Gadda keessan jira namnettu. Barana ulfina koota argite jedhe Yesuus. Wayyo Yesuus mee amiin jedhaa maalooyyaa. Akka cabbiin calaqqiseedheetu ijji isaa akka barbadaa ibiddaati. Ijji isaa akka maali? Akka barbadaa abiddaati. Eenyudha kun Yesuus. Mee amiin jedhaa maalooyyaati yoo jirsu akka barbadaa abiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti bafamee ifuuti. Amiin jedhaa iyyaa. Sibiila abidda keessatti bafame namni argee beeku jira. An akkamitti beekte isaa? Inni matai innaan miila isaa kan ol fuudhee deemu caalaq. Umar baadde moo mataa diina keerra karsham. Ijjarifadhuuti ameen jedhaa fudhate. Kana hidheetu waan nama ajaa'ibu keessaa itti fufee maal jedhaa? Fuudheet sagaleen isaa akka sagalee huursaa bishaaniiti. Akka sagalee maalii?
namoonni baadiyyaatti guddatan bokkaa cimaan eega roobee caame booda maal dhageessu? Abeet innaa san namnoo si waame hin dhageessa? Hin dhageessu. Bakka abbaan kee dubbatutti sagaleen seexanaan dhaga'a. Bakka abbaan kee dubbatutti sagaleen jallootaan dhaga'a. Ammayyuu sagaleen jallootaa Itoophiyaa irraa dhiiga Yesuus hin haale kentan. Namni kanarratti olii galu mee ameen haa jedhaa. Waldaa kiristaanaa keessaa sagaleen jallootaa kan liqeeffame haa ta'u. Hin dhaga'a. Ni garme nagarnu yeetu. Sagalee isaa akka ursaa bishaan jedhetu harka isaa mirgaa keessaa urjoota torba qaba jedha. Harka isaa mirgaa keessaa maal qaba? Urjoota torba qaba. Kuni maal bakka bu'a? Waldoota torban bakka bu'a. Waldaan waan si ajaa'ibu harka namaan jirtu harka waaqa jirti. Iyyi amiin jeenoo jedhe. Akka bara kana waldaan kan nama dhuunfaa taate miti. Waldaan harka waaqayyoo jirti. Waldaa koo waggaa wediin naggaadee wallaaji. Hin dhufa Yesuus. Iyyi amiin jeenoo jiran. Kana yooti waldaan dhugaa hidhime. Mee dhugaa maalo waaqatii irraa fudhatanii furannee kaatan furannee waldaa irraa kaatan irraa fudhateef nam daraggeeffadhu ila yoo tajaajilaa taate yoo paastarii taate yoo hongeelaawii taate ati abbaa imaanati malee abbaa miti nagaamaay yoo jaarsa waldaa taate ati abbaa imaanati malee abbaa miti maal jechuudha? Maal abbaan imaanatti fi abbaan maal garaagartummaas? Nama daraaf. Unun jedhina maalu ani nama dubbatee garaa naga'uun dhabe mana kana. Nama daraa fudhate. Nama daraa fuudhee booda abbaadhaaf hojjetu malee. Adaraa jechuun kooyi keetii miti. Miti macaafa kana mangi adaraa hidhee gaafa sitti kennu keetii. Maali? Amma gara namni hundu waldaa kana ofii godhateera. Waldaa koo. Inni ufan Yesuus gaaf tokko kaanchuudhaan irraa harcaasetu. Mee namni kanarratti olii galu amiin haa jedhu. ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት። አለቀ። ጴጥሮስ ከሌ ሰላላቱ ደሚን ወልዳ ኮ ሲረዳ በይዴን ቢቲ ሞ ወልዳ ከሄዴን ወልዳ ኮ ሲረዳ በይዴን አገበ ነጋዴ ገባራ ገሸጋፍቶ ቆዋለሽ እየሪፈዱ አሚኝ ነው ጅ ወራ ዘይዲ ነገዳት ነጋሙይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮቶ ኩኒዲም ባየናን ቀጨ ብራቴ ወልሴ አማንማ ተቆቶ ለፈቱ ናኔ ለፈዳኒ ጋ እንኩፋ ይጋ ዘይዲ ፋቢዳቴ መናቀ ባታና ለፈዳ ሁላካ ቢሶቴ ሊሶስ ያይዞ አይዞ ይዳኒ እሺ ቢሻን ይትናቅና እና አቹማን ቀጨ ብራቴ ወልሴ አንተ መን ዋጋ ከሰ ተሬና ገደንሴ አሬና ገዱ አንዳቆ ወልዳ ከሰና gaduma fuudhetu Yesuusi gaduma fuudhetu Yesuusi barachis innu faammas iyya rifadhuti amiin jedhu argina waan nama ajaa'ibu bara kana booda bara maaliin dhufu hoonaan jettan bara qacceen dhufu mee namni naabbaa qabdu amiin jedhi inna asiraatii kaffali kennaa waldaadhaaf kenni gaafa siin jedhan yaa mataa koo yaa dudda koo yaa garaa koo itti achirratti immoo zayitii kuma shaniin bitta bishaan si harka haa godhu ameen dhibeedhaaf illee yoo dibattee dhibee sitti haa dabalu kuma shaniin dhattee bittaachi waggaawu laalakkaatti na laalala hin nagadamu mana waaqayyoo keessatti zayitii alla ke bakka marrajaan qaba onaan jette moo naaf hidhi macaafa kana keessa daf yaarifan haa nagadamu namni jedhu maa dhufu as keessatti kottu na gaafan kanaan ala hattu leebaa moslaaqa waggaawu አይሸጥም የኢየሱስን ደም የሚያቃልል አገልግሎት
dhiiga Yesuus Kiristoos kan salphisu tajaajila dhiiga Yesuus Kiristoos salphisu. Amma wangeela naaniif sitti fakkaate wangeela amma namoonni fayyadee zayitii nagadasee ta'e waan nama ajaa'ibu keessa akkoo ofiisaati makiinaatti bitachuuf hin dhiqqoo viillaatti ijaarrachuuf hin ati moo fayyadama dhugaa waaqaa zayitii namni waaqaa irratti kadhate haleluuyaa. Ana bira fidinaa isaan irratti sii kadhadhaa bitadhuuti. Irrumatti sii kadhadhaa fi bokkuma lamaan bitte malee hojjetu yookuma shanii bitte malee hojjetu bunaan qooldaa keessatti qool zayitii namni fidatee irratti nan kadhadhaaf. Nan kadhadhaaf amantiidhaan nan kadhadhaaf. Hin gadda dubbadheen tureyanii lana garuu tajaajilli irra deebi'een dubbadha. Tajaajilli zayitii kan kenname koo jaarsa waldaatiif. Dhugaa nama osoo warri irratti hojii galtan. Maal jedhama jaa? Namni dhukkubsate yoo jiraate jaarsi waldaa zayitii dibee maal haa godhu fedha? Haa kadhatuu fedha. Jaarsi waldaa tajaajila kana dhiisetu walgayiitti garagala. Ajandaa keenya. Ajandaa. Olumaachi ajandeessuu mataan irraa mul'uchi. Ajandaa kee kana immoo kan waa tokkicha hojjetee achi siksine kana. Ajandaa. Dhiise tajaajila zayitii jaarsa zayitii nama kana tura geessee beektaa? Argitee beektaa irra? Dhaggeeffadhaa. Zayitii dheengadda dubbadeen. Zayitii jaarsi waldaa lafatti gate ijoolleen lafaan argattu seete raafte. Ijoolleen lafaa argadhu hojii kuma lama lamatti kuma shashanitti mataa maal gootiree lafaa argatte eenyu gatee? Maaloo natti dubbadhu bannaatti moo eenyu gatee? Abee? Jaarsa waldaa. Eenyu dubbadhu? Jaarsa waldaa tu gatee. Kaayee ijoolleen lafaa argatte maal haa gootu? Eenyu gatee? Jaarsa. Jirriitti dubbadhu? Jaarsa. Eenyu dubbadhu? Jaarsa waldaa. Jaarsa waldaa. Maal haa gootu ijoolleen? Ijoolleen maal haa gootu? Eenyutu lafatti gatee?